بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله كم تستطب لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد جالوانك يك إسلاما خطبة قرباتف ونن إسنيك أبدأ في نجفاتو غربكم سدين إسلاما هذا بنو تجد تناس أميروتان كيسن أبليان كيسن الرا وانومان دغيفين تقباتنا تبكم سا إسنيك أبدأ أما أسكيزتي مجلس سديتمو وانا كناتي تجرى ننجان علماء تيسر رب عمري إساني إسني فادرس garuu wanni nama gaddisiisu wanni nama ajaa'ibu joolluma da'awaa gootu qabaatuutu barnoota kana irraa fudhachu jira yookaanuu warra biyya biraati irraa dhufee ilmii san qara'uutu jira maree irra hedduun shabaaba kombolchaa bakka san hin jiranii naan ja'an tuni ija tiyya dura warabbil kaaba qalbii tiyyarraa hin himman buste nuti keessaawuu ummati nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanni nuti itti beekamnuuni warra beekumsaati wallaalummaan nutti hin jirtu jaalowwan kiyya ka islaama rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi wanni kitaaba keessatti dura buuse salaata soommana hajjii godha yookaa zakaa kannadhaa miti wanni kitaabatti durri nu bu'e iqra qaraa'aadhaan hunje garuu nuti ummatu iqla laa taqra ummati wahyin isaanii beeksisni isaanii ka dura qaraa warri nun jaame amman tana nuti qaraatii san qara'utti hin jiru ummatu suuratul hadiid laa tutqinu sinaa'atal hadiid suuratul hadiid qabnaami quraana keessa garuu namni muslimaa hadiida san tolchuu ni beekaa obboleeyyan kiyya wahayyuu namumarraa eeguntum maal jechuudha gara beekumsaa jaalawwan kiyya ka islaamaa haa deebinu rabbiin keenyas jalla jalaalu rabbi yeroo kitaaba buusu zamana san waliin waan wal simatu zamana san irratti akkasitti buusa malee cal jeetuma kitaaba ka buusu isinitti hin fakkaatin gaafa nabii isaa alayhi salaam zamana isaanii keessatti wanni beekamaa dhibbiidhaan doktorummaadhaanii nambar waahid turan yoo si dhukkube wallaansa ajaa'ibaa si godhan rahmata rabbiitiin ni fayyita nabii isaa alayhi salaam yeroo itti ergu muujizaa waliin waan ilmi namaa hin dandeenye akka danda'u rahmata isaatiin laaffisee ergeef amma jaalowwan kiyya ka islaamaa rabbiin fayyaa isaa isin cufattuu haa dhangalaasu namni tokko yoo ija hin qabaanne maallaqa hamma feene yoo qabaanne ija teenya namni nuu deebisu hin jiru nabii isaan alayhi salaam fadhinnaa rabbiitiin yeroo harkasaatiin haqeen ijji isaa deebi'uu turteef bal zida alaa dhaalik tana qofaa mitiiti nama du'eehu fadhinnaa rabbiitiin kaasuu ture gaafa nabi muusaa alayhi salaam wanni ummati gaafa sanii itti beekameen sihiriidhaanii beekaman sihirii tana haaduma kana jawwee si fakkeessan malee jawwee miti garuu rabbiin keenya jalla jalaalu rabbi nabi muusaa alayhi salaam yeroo
erg ulee isaa yeroo darbe masqaa guddaa taateetiti ta isaan nama fakkeessan jawwee isaanii cufaatu liqimsuu ture gaafa nabi muhammadii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama zamana san keessatti araboonni afaan isaaniitiin dhadheerachuu eegalan anjamaa godhuu turan afaan arabaa nambar waahid ture jaalowwan kiyya allahan jalla jalaalu afaanuma keessan kana isinitti faa'idoomeetitin waan isin godhuu hin dandeenye isin garsiisaa jeeti qur'aana itti buuse qur'aanni kun amma qiyaamaan dhaabbattutti jaalowwan kiyya ka islaamaa ka hin jijjiiramne nam takka jijjiiruu hin dandeenye zamana cufa kasimatu amman tana zamanni kun zamana saayinsii fi teknooloojiiti saayinsii fi teknooloojiin ilma namaati beekumsa isaaniiti tana cufa allahan jalla jalaalu qur'aana keessatti nu dubbatee jira garuu nuti amman tana yoo laaltan namni muslimaa nama cufarraahuu gad jirra jaalowwan kiyya ka islaamaa gaafa duraa akkana hin turre addunyaa tana takka sadaffaa isii ka bulchuu ture muslimtootaatuutu bulchuu ture jaalowwan kiyya ka islaamaa biyyatti yoo jijjiirre biyya 20 takkarraa ilamman biyya 24 jaalowwan kiyya muslimaa bulchuu ture arraan tana ammoo nama rabbiin rahmata godheef malee masgiida keenyaan deemuu hin dandeenyu majlisa keenyaan deemuu hin dandeenyu jaalowwan kiyya bakka cufa nama biraatiin nu jira as bira mahakamaa muslimaati intalti achi keessa jirtu ajallakumullah mini iskartiin ta deemtu maali shamarri muslimaa koompitara qaraatee bakka san nu bu'uu hin dandeessu garuu nuti hin qaraannu waan biraatiin mashguula lubbuu teessan dura xiyyaafis saniin dhaamu obboleeyyan kiyya ka islaamaa gama beekumsaa haa deebinu gama beekumsaa haa deebinu gama beekumsaa haa deebinu yuunivarsiitii keessatti bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuu jaalowwan kiyya ka islaamaa riisarchiin takka godhamteetiti namni digriidhaan muslimni eebisamu nam meeqa ture ni beeytanii parsantiidhaan dhibbeentaadhaan nama 10 qofa ture yoo namni 100 jiraate muslimni digriidhaan eebifamu muslima 10 qofa master digrii lammataatiif ammoo yoo namni 100 jiraate parsantii 2 muslimni namuma 2 qofa PhD professor of dak digrii sadaffaatiif namni muslima nam tak 99 nama biraati akkamitti dubaree haqa keenya dubbanna jaalowwan kiyya ni dandeenya haqa fi dubbachuu humaa takka hin beeynu gaa humaa takka hin qabnu ammaan tana baankiin dhufte malee eessa jirti jaalowwan kiyya ka islaamaa warruma biraatiituutu wahayyuu doomineet godhe sanii miti masgiida keenyaa doomineet godhuufi bara anaafiyaati anaatu jira odoon an jiruu masgiida keenya balleessan hawaasa kiyya balleessan akka Abii Bakrin jee radiyallahu an odoon an jiruuti diinni islaamaa tuqama akkas jennee jaalowwan kiyya ka islaamaa lafaa ka'uu qabna kana cufaatu beekumsaanii jaalowwan kiyya ka islaamaa rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama maal nun jaan fil muttafaqi alayhi min hadithi Muawiyah ibn Abi Sufyan alayhima min Allah ridwan qala sami'tu Rasul Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqul man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din nama Allahan jalla jalalu gaarii isaan fade diina islaamaa keessatti amantii islaamaa keessatti beekaa isa godha Hafiz ibn Hajar tayyaba Allahu dhara yufahimuhu amantiin islaamaa akka isaaf galtu godhaaje namni diinni islaamaa isaaf gale khayrii keessa jira namni diinni islaamaa isaaf hin galle ammoo khayrii sanirraa fagaateen hin jaalowwan kiyya gara diina islaamaa keenya gara qur'aanaatiifi gama hadiitha asiinis beekumsa ammayyaa gama sanii cufatti deebi'uu qabna Allahumma jalla jalaalu salaata sommana hikmaa isaatii fi wahayyuu isaa baraanuun jeesaniitu beekumsaas qara'aa jee rasuula isaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nutti erge kama fil hadiith alladhi rawahu al-hafiz ibn majah fi sunani wa ibn abi shayba fi musannafi wa ibn asakir fi tarikh dimashq wa at-tabarani fi al-awsat wa hasanahu al-hafiz al-mizzi wa sahahu ghayruhu kal-allamah al-albani fi sahih al-jami' وفي صحيح الترغيب رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال طلب العلم فريدة على كل مسلم
ilmii barbaaddachuun nama muslimaa cufarrattu dirqamaa nun jaan jaalawwan kiyya islaamaa ilmii diina islaamaa barachuun nu cufarrattu waajiba ka ulamaa'iitii fi sheekootiitii fi ustaada qofaa miti yoo wallaalota taane ummata firqaa jajallootu jira jaalawwan kiyya islaamaa jara san dura dhaabbannee akkamitti ifirraa deebisuu dandeenya obboleeyyan kiyya reefutti fitnatu shubaa takka hillalle gurbaan Uthmaan ibn Affaan alayhi min Allahi ridwaan ajjeesesan diinni islaamaa isarratti wal fakkaateeti bar yoo nutis hin qaraane talbiisu ibliis nurra godhan zamana kana keessa baa heddummina isaanii yoo sooshaal miidiyaa banattanii ilaaltan waanuma haarayaatuutu yeroo mara nubba dardara keenya cufaatu garaa hin jirre geessu jiran dhufnee ilmii haa qaraanu obboleeyyan kiyya ka islaamaa ulamaa'ii teenya jala jilba keenya jilba isaanitti maxxansinee haa qaraanu ammas lubbuu teessan dura tiyyaafillee taniin dhaamu keessaa'u obboleeyyan kiyya shamara irratti haa hojjennu shamara irratti haa hojjennu isaan barsiisuu jechuun hawaasa barsiisuudha malee isaan kophaa isaan kaayuu hin qabnu naamusa isaan barsiisu hijaaba uffatanii wahayyuu isaanii eeggatanii diina islaamaatiin akka baratanii hawaasa keenya kana akka jijjiiran maaliif yoo shamarri takka jallatte wal iyaadu billah hawaasa guutuu waliin geesse yoo takka nuu qajeelte ammoo takkicha wanni isin gootu safaataa hin seenaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya daa'iidhaaf sheekootaaf wannin isinii dhaamu lubbuu teessan durallee tiyyaaftaniin dhaamu shamara islaama irratti obboleeyyan kiyya ka islaamaa isaan irratti haa hojjennu tana je'eetitin jilsatul istiraahaata muhaddisichi guddaan imaamu dhahabii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ummata ammaan tana sanada qoratu kana yoo laaltan hadiisni kun silsilaadhaani nutti dhufe rasuulatti gara sallallahu alaihi wa alihi wasallam idni tokko da'iifaa fi munkarate nama achi keessa jiru laalameetiti sababa kanatti hadiisni kun laafa hadiisni kun jibbama hadiisni kun baaxilaa jaama ulamaa'ii dhiirtoolee malee dhalaa kijibduu hin agarree jee jaalawwan kiyya ka islaamaa dhalaa kijibduu hin agarree ulamaa'ii keessa nammeeqa baasan isaan irratti haa hojjennuun isiniin jaa anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu khayrii cufaatuu rabbi walitti nu haa qabu hamtuu cufaatuu rabbiin nurraa haa qabu tuubuu ilallaahi wastaghfiruu وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون جالوان كي إسلاما أكما ولين جنة علماء تيني جل تيني علمي إرها برن أني تربان قوتو مسجد التقالاتي علمي قراء إسنين ججا هنجرو haashaa wakallaa akkasii isiniin hin jiru maaliif jennaani rahmata rabbiitiin ikoonomiin akka itti jirtu nin beeka namni carraaqqatee dhiira ta'uu qaba na'am garuu jaalowwan kiyya guyyaa keessa ammallee tanallee hin jiru torbaanirraa sa'aa cinaa takka lubbuu teenyaaf kannuu ni dadhabna sa'aa cinaa san keessatti keessaa'uu ammaan tana jiini ramadaanaatis dhufeemi ramadaanni maal jechuu sommana jechuun maal jechuu teenyee ulamaa'ii teenya jirra maaltu tuutuutu sommana keenya nurraa balleessa sommanuuf maaltu nu barbaachisa waan jennu tana cufaatu ulamaa'ii teenya jala teenyeetiti qaroo qabnu karaa ilmii itti arkannu jaalowwan kiyya ka islaamaa mee waa takkaa fi lama isiniif haa himu imaam abii isaaq ashaatibiin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a wanni ilmii itti argatan karaan isaa guddoon karaa lamaa nun jaan jaalowwan kiyya takka ka duraa wanni ilmi itti argannuun mushaafahaadhaani arganna ulamaa'ii teenya jala teenyeeti jaalowwan kiyya ka islaamaa jilba keenya jilba isaanitti maxxansineetiti akkasitti ilmi arganna waan inni jiru akkana nutti dhufe naqliini nutti dhufe malee diinni islaamaa ayliidhaan nutti hin dhufne jaalowwan kiyya ka islaamaa naqli isaanirraahi akkasitti qaraan kalammadaa jaalowwan kiyya ka islaamaa kitaaba muxaluuni kitaaba istilaahaa keessaa wujee ummata dabare
jara jaarraa sadeeniisan isaanirraa kitaaba isaan baasan kitaaba sana haa dubbisnuu je tanaas maaliif akkana je rabbiitu jara saniif ragaa ba'eef رسولات صلى الله عليه وآله وسلم رقاب في المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الرجالا جرادا غافان أنجروا والرجروج هؤلاء الصحابة عليهم من الله الرضوان ثم الذين يلونهم إيغنا والرئيسان تيانو تابيبان إيغنا والرئيسان تيانو أتباع التابي يرون أكنا جو جالو وانقيا كإسلاما علمي علمائي أمان تنجرتو كتاب إسام بازن هنكرائنا ججو تنجرو غرو علمي بحرا سيدا سنين أركجو فدا فتنان فيتا يودفت تننسو سوسين سنين فدا يو جنة علمي جرس ديني سنهاك بنو nam tokko shari'aa islaamaa namni akka isaanitti beeku takkeen namaa hin jiru fuuldurallee hin dhufu jarri miskiinonni garii lafaa ka'eetiti maal jechuu eegale warra isaan boodaatillee hum rijaalun wa nahnu rijaalun jechuu takkaatu dhufe isaanis dhiirtooleedha nutilleen dhiirtooleedha je mee as keessa aydeeriyuun isiniin jaabar ana dhiira ka jee haa ba'u aylii abii bakrin siddiiq radiyallahu an aylii isaatiin qabaa namni joo dhiirri asnaa haa ba'uun isiniin jaabar ni jira aylii akkasaa namni qabu aylii akka umariin qabaa namni joo asaa ba'u aydeeriyuun sin jeebar takkeen keessan ba'uu hin dandeessan namni qabu hin jiru tanaafi jarasan rabbii qulqulleesse rasuulaatiitu qulqulleesse sallallahu alaihi wa sallam hin dogongoran jechaa hin jiru dogoggoratin irraa hin hubatina garuu jarasan akka gaaritti isaaniif ga'e fitnaa cufarraa'uu rabbiituutu isaan eege fitnaan garii yoo mul'atte irratti wal fakkaattee ijtihaadaani malee akka anaa fi atii tareefuun tana walitti wal hin jenne anaa yoo wanni kun godhamuu baate hin godhamuu laa akkas hin beeytu sahaabaan sana haa qaraanu jaalowwan kiyya islaama eegasi du'aa'ii haa godhannu ammas obboleeyyan kiyya yaa rabbi nu barsiisi allahumma anfa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma du'aa'i rasuulaati sallallahu alaihi wa alihi wasallam gabaabsinee wal hadiithu fi silsila abi hurayra irraa dhufe radiyallahu anhu du'aa'ii tana jaalowwan kiyya islaama haa godhannu eegasi ta sadaffaa namni ilmii harkachuu fedhe boonaa fi qaanfachuu haa dhiisu boonaa fi qaanfachuu haa dhiisu namni boonaan dhufee sheeka jala taa'ee numan qaraane maaliif ni beeytanii keessaa'uu zamanni ammaan tanaa zamana ajaa'ibaati yoo hoggu takka sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo ol darbee ustaad jaaniin arraa'ulii taa'ee ilmiin qaru maaliif ustaada jaaniin mookam awoo ustaadii kamiin nama jala taa'ee qara haa ulaa masaakiiniin sin jaadeero sheekootii teenya jala teenyee boona dhisnee khilaafaa fi marree cufaatuu dhabama beeka yoo boonni dhabamte khilaafa wal dhabuu san cufaa dhabama masgiida gariibar namni ka itti wallalee waliin oodu asiin amma alhamdulillahi jee qaraa kan bismillahi jee qaraa waliin oodan haa'ulaa masaakiin salaata subii qunuuta waan godheef kuni waan qunuuta hin qabneef waan akkanaatiin wallala silaa qaraane mas'alaan tun mas'alaa irratti wallabuu qabnu abadan qaanfannaa yeroo jennu ammoo jaalowwan kiyya gaafii gaafachuudhaaf hin qaanfatinaa jechuu keenya malee qaanfannaan diina islaamaa keessa sadarkaa guddoo qabdi bar fil muttafaq alayhi hadiisi tokko abi hurayra irraa dhufe takka abdillahi ibni umar irraa dhufe alayhim min allahi ridwaan alhayaa'u qaanfannaa jechuun damee takka ta iimaana irraa taate qaanfannaan waa cufa keessattuu khayrii qabdi giifti aisha radiyallahu anha maal jette hadiisa imaamul bukhaariin odeesse imaam muslim ammoo imaamul bukhaariin rarraaseeti odeesse taaliiqaani odeesse imaam muslim maxxansee odeesse rabbi rahmata haa godhuu fi rahmatan waasi'a isaan lachuutu gabaabdutti muttafaqun alayhi maal jette dhalaalee ansaarota alayhim min allahi ridwaan qaanfannaan diina isaanii keessatti akka collee tahan isaan hin dhoorgine gaafii isin dhibde ana na gaafadhu isin jechaan jiru beek ulamaa'ii teessan sheekoolee teessan gaafadha hin qaanfatin garuu gaafii hin jirre hin gaafatin asirratti akka isin haa himu gaafa tokko gurbaa takka aduutu jannata keessa waa hundaatu jiraa miti hijeen yaa sheek jennaan yaa sheeka sigaaraan ni jirti hijeen reefun tana ta'u waliin jenne
isii tanarraa fagaachuu qabnaami. Sigaaraan ni jirti jennaan sheektichinis muudii warra galteef warra akka keessanii kana warra kombolchaatu ta'uun oole ni jirti garuu gabbaatee shidattee deebitaa jeen. Gaafii kanaan gaafatina. Gaafii waan si fayyaddu ati inuma namni biraa qaanfatee nama san cufaa ta fayyaduu taatu san gaafadhu malee jaalawwan kiyya ka islaamaa waan hin jirre hin gaafatina. Eeganaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa ikhlaasa qabaachuudha. Rabbiin ikhlaasaa fi ittiba'aa fi sidiqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu. Dalagaa xiqqoo takka hojjetteetiti addunyaan guutuun akkasii dhageessu kasii goosisu ikhlaasa. Innal ikhlaas yubaarikul amal. Dalagaa teenya keessa gaarii turtu barakaa keessa kaaya. Yoo ikhlaasii hin jiraanne zamanni keenya ka ajaa'ibaati. Rabbiin nu cufaatuuti ka isaa keessa nu haa kaayu. Sooshaal miidiyaa irratti irra hedduun nama beekaa ta'urra nama beekamaa ta'uu fada. Yoo beekamtiif da'awaa ka goonu yoo taate wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ollaan keenya da'awaa teenyatti hin faayidoomu. Wanni da'awaa godhuu qabnuuf qur'aana habbaznee hadiisa ka habbaznuuf rahiimur rahmaaniif ta'uu qabdi jalla jalaalu. Yoo akkas hin taane jaalawwan kiyya ka islaamaa akka rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama akka jeetti wal hadiisu gabaabsineetuma fi sahih targhiib Ubay ibn Ka'b al-Ansaarii irraa dhufe radiyallahu an warra jahannamiin hunje isinii fi maatii teessanuu qaamawwan keessan rabbiin ibidda jahannamii irratti haraam isinaa godhu. Ikhlaasi jiraachuu qaba. Waan goonu cufattu eenyu barbaanna? Rabbi barbaadu. Tamaayii obboleeyyan kiyya waan beekumsa qaraane sanitti itti hojjechuu irra hedduun dardaraa wanni dhabameef maali ni beeytanii wallaalaan akka kiyyaa kun waan beekumsa islaamatti hin dalayneefi مسجد الرادبمه وغير تقن يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل يو نمني نمغرسو أني ستري ربي تملي أما اللي دعائن نقول رب إخلاصا في اتباع في صدقي في استقامة رب نواقن غبرن إساف الدرة الدنيا في آخرة رب نقان نسين وبلي ينكي وان جنت يو اتين هجنة ورب الكعبة دعواتين نمني تفايدو منجرو نمو والبيغا حواسني والبيغا قربان تو كمان لانجي تنا اسني همي اسني رها غببس قرباتي كاتوكو gorsa naadhaam gorsa abbaa fade arraba oduun tohin innuma yoo daawaa goote arraba seeroo golii namni sumaa fi kannaami fudhatteetuma obsuu qabdu hammuma iimaana keetiitiin ni mokkoromte gorsa tokko naadhaame maal jee gurbaa tokko otuutu jiraa jee ganda keenya minbara rasuula irratti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bahee ka nama gorsu garuu gurbaan nama gorsu kun ifiifuu salaata subii masgiida dhufee jamaa'aniin salaatuu je akkamitti namni dubaree waan ati jettuun sirraa dhagaye أتون قونيغا هنو تنين جيبر وغير تقن نما ربه بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير بالله